jijjiiramuu qabna bakka. Jijjiiramuu qabna dhaabsa isaa hunda hojiirra oolchuudha qaba. Waljibbaan isiti kootu wal gorfanna kootu wal gorfanna. Bakka ga'uu qabu san ija isaatiin arge amma ta'e. Maqaan dhalootaa isaa ka jalqabaa Alii Muhammad Muusaa ta'ullee sirbi inni jalqabaa sirbee birraadhaa bari'ee ililliin urgooytee dilii maalii qabaa rabbii kiyya gooyte ka jedhu waan tureef maqaan Alii Birraa jedhamu moggaafamuufiitu himama. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qabaa kaayyoon Oromootaa ka jedhe walleen bakkalchi aartii Oromoo Dooktora kabajaa aartist Alii Birraa weellise hanga jireenyi jirutti ergaa aartii dhalootaaf ta'ee kan itti fufudha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qabaa kaayyoon Oromootaa jedhee dhalootaaf ol kaa'e. Ergaan aartii Alii Birraa barnootaan irratti dhaame kabiroo aabaa jennee kaanaa kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna jechuunis weellisee ture. Walleen Dooktora kabajaa Alii Birraa gola kam keessaayyuu kan hin dhabamne uummanni Oromoo ispoortii keessatti akka cimuufis waan qaama jabeessaa sammuu guddisaa nama waliif fidee hariiroo cimsaa daawwataa bohaarsee kaasee hammachiisaa aadaa calaqqisee diinagdees guddisaa ispoortiin fayyaadhaa ispoortiin nagaaf ispoortiin guddinaa ispoortiin jaalalaa ispoortii jedhee sirbee. Anis biyyaan qabaa biyya caaltuu biyyatoo Oromiyaa kan uumamaan badhaatu handhuura abbootaa biyya gootowwanii jechuun dachii Oromiyaa faarsee addunyaaf ibsee. Anis biyyaan qabaa biyya caaltuu. Yaala sallasee baay'eetti ofitti naqabii lapheetti jechuun jechoota miidhagoo saniin jaalala faarse. Dooktorri kabajaa Alii Birraan dirree dhawaati hamma Finfinnee Sudaanii hamma Saawudii Arabiyaa fi biyyoota gurguddoo keessatti sagalee isaa dhagahamee hin quufamne saniin weellisaa tureera. Abbaan muuziqaa Oromoo goobanni aartii Dooktora kabajaa Alii Birraan uummata Oromoo fi hawaasa addunyaa biratti jaalatamaa fi kabajamaa ta'uu isaan sadarkaa biyyaa fi addunyaatti badhaasa adda addaa badhaafameera. Yuunivarsiitii Jimmaa fi dirree dhawaa irraas doktoreetii kabajaa argataniiru. Fakkiin weellistoota Itoophiyaa, Afrikaa fi addunyaa dorgommii weellistoota Afrikaa gidduutti gaggeeffamee ture tokkos mo'achuun isaa ni yaadatama. Jaarraa walakkaa olii fi sirboota jaalala siyaasa hawaasummaa sirbaa ka ture Dooktorri kabajaa Alii Birraan umrii isaa 75tti dhukkubsatanii yaalamaa osoo jiranuu dandamachuu waan dadhabanii fi boqachuu isaaf uummanni Oromoo fi Afrikaa akkasuma jaallattoonni isaa gadda keessa galaniiru. Dooktora kabajaa aartist Alii Birraa lubbuun dhalattee du'a hin ooltuuf malee ni du'e jechuun nama rifaasisa. Duuti isaa uummata Oromoo fi hawaasa addunyaa muuziqaa isaa jaalatan biratti rifaatuu uumeera. Dinqisiifattoonni Alii Birraas karaa adda addaan gadda isaanitti dhagahamee ibsataa jiru. Yeroo ammaa kana mana jireenyaa aartist Alii Birraatti argamuudhaan ta'iinsaalee achi jiran nu biraan ga'uudhaaf turatti argamu. Isin lamaanuu akka mooltasiniin jecha wal duraa duubaan waan achi jiru nu biraan ga'uu dandeessu. Teeffa. Galatoomaa har'agaa guyyaa guutuu yoo xiqqaatee namoonni hedduun gara kanatti dhufuudhaan gadda isaanii ibsachaatee kan isaan oolanii jaarraa walakkaa oliif aartii uummata Oromoo keessatti ga'ee isaanii kan ba'achaa turan Dooktora kabajaa aartist Alii Birraa erga galgala boqotanii kaasee namoonni baay'een karaa toora miidiyaa hawaasaa akkasumas immoo OBN'nis miidiyaalee kanneen biroonis gadda isaanii ibsachaati kan isaan turanii. Guyyaa har'aa kanas immoo keessumoonni bebbeekamoon namoonni beekamtii guddaa qaban aangoonni mootummaa olaanoo qondaaltonni mootummaa olaanoo baay'een isaanis iddoo kanatti argamuudhaan gadda isaaniis ibsachaati kan isaan turanii. Aartist Alii Birraa aartistii qofa jechuun hin danda'amu, weellisaa qofa jechuun hin danda'amu. Gumaachinni uummata Oromootiif gama hawaasummaa gama dinagdeef gama siyaasaatiin ba'ate akkasumas immoo aartii uummata Oromoo guddisuu keessattis hojiiwwan gurguddaa aartistii hojjetan. Hojii isaaniitiinis bara baraan kan yaadatamanidha. Dooktorri kabajaa aartist Alii Birraa ammas immoo aartist Saaliyaa Saamii ana birattidha kan isheen argamtu. Gabaabinaanis wanta asitti taa'aa oole akkasumas immoo wanta dhagaame nu biraan geessinu faana tura. Mee aartist Alii Birraa akkamittiin ibsitan? Isa ibsuudhaaf jechi gahaan ani akka kiyyaatti naafilleen dhufu waan hin jee ibsu akka Oromummaa yoo ibsine sabboonummaarraa yoo dubbanne namoomarraa yoo dubbanne kun hundi walitti qabamee silaa jecha tokko ta'e Alii Birraa tahaa jechuudha. Kanaaf abbaa keenya barsiisaa keenya waa'een inni irraa nu barsiisin hin jiru. Sirba ja'ama malee wallee ja'ama malee wanni inni nu barsiisaa ture seenaadha. Wanni inni hojjechaa ture waan dabaree qofa osoo hin taane waan arraa osoo hin taane waan fuulduraatilleedha.
akkasumatti gaafa inni dur ijoollummaarraa kaasee gama artii kanatti dhufe seenaa isaa akka itti dhageenyellee wanni gaafas hojjete arra yoo dhageenya arraafis boruufis fuulduraafis waan ta'u hedduu waan hin duunedhaan hojjetee jechuudha. Kanaafuu kana abdiin qaba anillee nam dachii samii isa jaalata xiqqa fi guddaan jiru kabajni inni namaa qabu personaalitiin isaarraa waan inni nama barsiisu naamusa konfidensii akka horattu eenyummaa aayidentitiin keeyyoo hin jiraanne hin jirtu ati waa'ee afaanii waa'ee mirga namaa kana hunda nu barsiisee jira. Kanaafuu nuti waan guddaa kana tokkummaa waan baay'ee je'ee jira waan gargar bahiinsaa maaltu addaan nu baasee yoo fudhanne kun hundinuu dhaamsa guddaa kitaaba jechuudha. Kana hojiirra oolchuudha qabna. Nuti har'a addunyaa xiqqootan waa hedduu har'a natti dhagahame beektaa namni kun waan duunu hin seenu garuu akka gabbeetti haafu hedduudha. Osoo waliin arkin har'a aliin nama meeqa osoo waliin arkin hotee akkasumatti namni kun jiruu gabaabduu akkanatti namni adda hafuuf jecha wal jibbuun wal qooduun walitti roorrisuu hundi guyyaa akka nama akkanaa dhabne nama dura dhufti jechuudha. Kanarraa barnoota guddaa fudhannee jijjiiramuu qabna bakka. Jijjiiramuu qabna dhaamsa isaa hunda hojiirra oolchuudha. Oromoon bakka har'a ga'eerra ga'uudhaaf beekumsi humnii fi lubbuun namoota kumaa kitilaa aarsaa ta'eera. Bara barri hammaattee ollaa fi fagoon diina ta'ee dubbiin cimtes humna qabu fayyadameera. Cunqursaa uummata Oromoo irra ga'u mormuudhaaf ammoo kaan meeshaa qabatee meeshaan loluuf yoo qajeelu inni kennaa kalaqa aartii qabu immoo humna dabaluuf isa qabuun loleera. Dooktarri kabajaa aartiist Alii Birraas namoota kanaaf of kennan keessaati. Aliin baandii afran qallootti umrii isaa 14 seenii garee hojii seenaaf ol taa'ee hojjete waliin sochiin inni taasisaa ture olaanaadha. Odaan bahaa kun bara biyyi mootiin bultuu hammeenyaa fi hacuuccaa ture ibsuudhaaf isa waaqni kenneef kennaa aartii qabu fayyadameera. Sirnoota bara inni keessa jiraatetti dhufanii darban yoo karaarraa maqan itti himee yoo saba isaa tuqanis dhiisaa jedheera. Abbaan lafaa hiyyeessa ergatee lafa ofii qabateenis lakkii deebi'ee jedhee ture. Maal jedhanii maal himanii silaa jiruu wallaalanii yoggaa yaadaan dhibamanii kaan lafa dhabee horii saamamee kaan roorroo jibbee gaaratti galee maal odeessanii jechuun quuqqaa garaa sagalee kilooleessaa sanaan gadi baaseera. Bara mootummaan dargii inni lafa hireet mirga fudhateef komatamu aangoorra bahus Itoophiyaan biyya keenya impeeriyaalizimiin diina keenyaa jedhee mormeera. Kun garuu haala har'aa abbaan fedhee sirba barbaade gadi lakkisuun hin turre. To'annaa bulchiinsa yeroo sanaa jala dabarsanii uummata biraan ga'uuf gatii amma lubbuu nama kafalchiisu keessa darbeeti. Aliin Dirreedawaa bahee Finfinneetti galee sabboonaa Oromoo Ahmad Taaqii nama jedhamu wajjin wal bare. Ahmad Taaqiis Aliidhaaf akka ittiin sirbuuf jedhee gitaara bitee fi seenaa Oromoo inni curratetti kan bira jirus dabalee fi Aliin barreessitoota walaloo fi warra kalaqa aartii addaa qabu kan Oromiyaa mararraa wal ga'an waliinis Finfinneetti wal arguuf carraa argate. Beekamtiin Aliis asitti saffisaan dabalee hojiin isaas fuulduratti malee duubatti hin deebine. Aliin cunqursaa uummata Oromoo irra ga'ee himuu qofaanis hin dabarsine. Aartiidhaan eenyummaa aadaa fi afaan Oromoo gita bittootaan dhiibamee haa dhokatuuf yaalame ifa baaseera. Bara eenyummaa isaaf Oromoon gadi qabamuuf yaalames tokkummaadhaan bilisummaan haa dhufu jedheera. Maalumaaf kaan ol kaan immoo gadi taasifteef gaaffii namoota hedduu ta'es gaafateera. Ilmaan addunyaarraa martii haati keenya tokko taate maaltu wal nu nyaachisaa hubachiisuudhaafis dhama'eera. Sirba isaa kana Oromoo afaan Oromoo dhagahuun qixa kaan hiikamee fi kaan osuma hiikaa isaayyuu hin dhagahin boo'ichaan dabalee dhaggeeffateera. Aliin uummanni Oromoo yoo of ta'e akka milkaa'u erga hubatees tureera. Karaa irra dhufneetti deebi'uun immoo fala inni aartii kennaan isaaf kenniteen fuudhee as ba'eedha. Sirna gadaatti deebinaaf karaa mana abbaa gadaa gaafatee dhaqeen galma abbaa gadaa jajjabeessaa jechuudhaan Oromoon akka of ilaalu taasiseera. Oromoon sirna gadaatti yoo deebi'e tolaafis dammaqseera. Qabsaa'onni warri duraa saba barateetu mirga isaa gaafataaf Oromoon barachuu qabaaf haga qubee qindeessutti gahaniiru. Aliinis beekaatu beekumsaan nu furaaf baradhaa jedhee barnootaaf dammaqseera. Afaanuma keenyaan haa barannu jechuun of ta'uun hundaaf fala ta'uu ittiin hubachiiseera. Aliin baradhaa jechuu qofaan hin dhaabbanne bakka miila ijoollummaatiin keessa fiigee sagalee isaas itti qarate Dirreedawaatti mana barumsaas haga ijaaruutti ga'eera. Alii Birraa sabni tokkummaa hin qabne hin mo'atuuf tokkummaa irra deddeebiin faarseera. Wantoonni mallattoo tokkummaa ta'an yoo mul'atanis gammachuudhaan imimmaan buuseera. Waan inni keessa darbe garuu rufatti nafne bakka ga'uu isaa ija isaatiin arge amma ta'e
Amma inni du'aan addunyaa kanarraa darbus hojiiwwan isaa garuu bara baraan kan seera uumamaarraa maqee ittiin ofaa ilaaluuf ta'anii isa immoo nama bara baraan jiraatu kan taasisanidha. Uummanni Oromoo akkuma hawaasa biroo bara dheeraa gammachuu, hamilee, guddina siyaasa, rakkinaa fi cunqursaa calaqqisuu fi muuziqatti dhimma bahaa tureera. Muuziqaan Oromoo bifa hawwisoo ammayyaatiin ka jalqaba hundaa'e hawwisoo afran qalloo ture jedhama. Miseensota hawwisoo afran qalloo Oromiyaa kallattii bahaa magaalaa Dirree Dhawaatiin weellisaa turan keessa abbaan muuziqaa Oromoo Alii Birraan tokko ture. Yeroo afaan Oromoo eenyummaa isaaf sarbamaa ture san warreen qaanqee muuziqaa Oromoo bahaan qabsiisuun uummata dadammaqsaa turan keessa hangafti Alii Muhammad Muusaa yookiin Alii Birraati. Artist Dr. Alii Birraa magaalaa Dirree Dhawaa ganda Qoree jedhamutti abbaasaa Muhammad Muusaa fi haadhasaa Faaxumaa Aliirraa dhalatan. Akkuma dhalateen kennaasaa waan argatee kan fakkaatu sabboonaan Oromoo Artist Alii Birraa umrii isaa 13tti baandii bakkalchaa fi hiriyaa jaalalaa keessatti hammatamuun sirbaa turuun isaa ni himama. Sirba mootiin muuziqaa Dr. Alii Birraan albama isaa jalqabaan baase sirba albama afaan Oromoo keessatti ka jalqabaa ta'uu akka hin oolletu himama. Sagalee muuziqaa dhaggeeffatamee hin qufamne yoomuu mi'aan isaa hin bishoofne kan sirbaa ture Aliin albama jaallatamoo akka hin yaadini Assaabalahoo Ammaleelee fi Gammachuu fa'aa albamaan baase. Aliin Birraa sabboonota qabsoo aartii Oromoo qabsiisan keessaa tokko ta'uu hiriyyaan isaa Muhammad Qopheen ni dubbata. Sabboonummaa Oromoodha. Qaanqeen sabboonummaa Oromoodha. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti Alifaatu qabsiise. Aliin afaan Oromoo biratti afaan Amaaraa, afaan Arabaa, afaan Hararii fi afaan Somaalii dabalatee walumatti afaanota 7 akka danda'uu fi ittiin sirbuu danda'u himama. Kun immoo hawaasa adda addaa biratti akka jajamuu fi jaalatamuu godhe. Gara Sudaanis deemee weellistoota bebeekamoo akka Muhammad Wardiifaa wajjin sirbuu isaa seenatu hima. Afaanota 7 dubbatu keessaa sirboota afaan Sudaan kan akka Al-Habiibiween, sirba Hararii kan akka Yidanqaal of keessaa qaba. Waamicha biyya Jibuutii irraa Alii Birraaf taasifamee fi mootummaa yeroo sanii heeyyama gaafatanis waan dhoowwatamanii fi Jibuutiin asuma jechuun dhaqanis akka gara biyyaatti hin deebinee fi dhaamsi isaan dhaqqabullee miseensonni isaan waliin turan hedduun biyyoota adda addaatti baqatanii Aliin gara Dirree Dhawaatti yommuu deebi'u qabamee akka hidhames seenaan hima. Galmee seenaa muuziqaa Oromoo keessatti akka aduu ifee kan mul'atu Artist Dr. Alii Birraa sirba yeroo hunda akka haarawaatti caqafamuu fi seenaa qabu karaan manni abbaa gadaa eessaa dhaqee galma isaa jajjabeessaa taa'ee seenaa isaa barreessaa osoollee uleen cabee kan abbaa gadaan cabuu beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu jedhee weellisuun sirna ulfoo Oromoo safuu duudhaa fi eenyummaa Oromoo keessatti qaacceffamuu sirna gadaa leellise. Ilmaan Oromoo tokkummaa dhabuun miidhaa walirratti raawwatan waan isatti hin tolle fi waa malli nu dhibee jennee bitaa mirgaa karaa sirrii dhiifnee maaliif deemna moggaa rabbi moo namumaa kan seera jallise waaqa moo namumaa kan seera jallise haati teenna takka maaltu addaan nu baase jedhee ibsate. Waaqa moo namumaa kan seera jallise haati teenna takka maaltu addaan nu baase. Barnoota malee daandiin qaroominaa akka hin jirre uummata isaa muuziqaan dadammaqsuufis barnoota ammas barnoota kana ta'uu qabaa kaayyoon Oromootaa ka jedhe walleen bakkalchi aartii Oromoo Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa weellise hanga jireenyi jirutti ergaa aartii dhalootaaf ta'ee kan itti fufudha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qabaa kaayyoon Oromootaa jedhee dhalootaaf ol kaa'e. Amma kanattaan Sudaanis keessummaa qabannee jirra. Isa immoo Abbabaa Asraattuu isin biraan gaa bakka jirtanitti nu faana turaa isiniin jenna. Galatoomaa Fisaa fi Waynisheet egaa duutii Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa kaleessa galgala eega dhagaameen booda guyyaa har'aa ganama barraaqaa kaasee magaalaa Bishooftuutti mana jireenyaa kabajaa Dr. Kabajaa Alii Birraatti qondaaltonni olaanoon artistoonni bebbeekamoon maanguddoonni jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa magaalaa Dirree Dhawaa fi magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota adda addaarraa gara mana jireenya isaatti dhufuudhaan gadda isaanii ibsachaati kan isaan oolanii amma immoo kanaan wal qabsiisuudhaan keessummaa tokkoon of biraa qaba. Keessummaan amma iddoo kanatti dubbisu obbo Amiin Jundi gorsaa pirezidaantii akkasumas immoo daayirktera olaanaa diyaasporaa akka Oromiyaati. Dabalataan immoo miseensa koree kanaati kan sirna awwaalchaa mee obbo Amiin walumaa gala egaa gadda guddaadha uummata Oromoof uummata Itoophiyaaf.
Alii Birraa akkamittiin ibsitu? Kan dura firoottan isaa, maatiiwwan isaa, hiriyoota isaa, qabsaa'ota isa wajjin turan, warri inni barsiise, warri inni daandiirra kaa'e. Nu hundi kennaa ilmaan Oromootii fi akkasuma ilmaan Itoophiyaa hundinuyyuu bakka jirtanii waaqni sabrii isin haa kennu, nu hunda kenna waaqni sabrii haa kennu. Isa ammoo Rabbiin jannata olaanaa keessa nuuf haa kaa'u jedheen eegala. Ali Birraan descriptionii isaa namni bakka akka adda addaatitti dhaleessa. Nama jaalatan kana namni hundinuyyuu bifa adda addaa maqaa adda addaa kenneefii dhaleessa. Ali Birraa garuu jechoota ittiin dhaleessanillee nama dhibaa yeroo garii Ali Birraa describe godhuudhaaf qe'ee nama hundaa keessaa sagaleen Ali Birraa jira. Qe'ee nama hundaa keessaa galanni Ali Birraa jira. Sammuu nama hundaa keessatti jaalala dhuma hin qabne kaayee waan dabreef Ali Birraan akkanaati jechuu caalaa Ali Birraa eenyuun akka ta'e dhageeffatanii waan inni ta'e ibsutu irra barbaachisaadha. Nuuf ammoo specifically Oromoodhaaf ammoo nama waan bade nuuf galche, nama waan du'e lubbuu itti nuu hore, nama waan bade barbaadee nuu arge abbaa galata kennaati jechuu ni dandeenya. Ati teenya tabraa matuudhaan nu baase. Ati teenya tabraa humaa addaan nu baasu. Humaa addaan nu baasu akkasii miti. Eenyutu nu chaale, eenyutu nu chaale.